Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkotti namannaa. Ameen. Hordoftoota ijoollee kiristaanotaa biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan, Waaqayyo Abbaa keenya kan jaallattan, Waaqayyo Abbaan keenyas kan isin jaallatu, nagaa galata Waaqayyo akkam jirtu. Ameen. Maqaan Waaqayyo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyo fayyisaa keenyaa, maqaan Waaqayyo qoricha keenyaa, yeroo hundumaa kan sodaatamee kan kabajamee oolol kan jedhanuuf haa ta'u. Egaati Waaqayyo Abbaa keenya kan jaallattanii, Waaqayyo Abbaan keenyas kan isin jaallatu, dhugaadhumatti fulbaana 26 yeroo godaansa giiftii keenya maaramee haadha Yesuus Kiristoos qulqulleetti dubaroo maaramee baga nagaan geessan. Egaati keessumaa keessatti akka biyya keenya Itoophiyaatti fulbaana 26 irraa kaasee hanga sadaasa 5tti yeroo godaansa giiftii keenya maaramee jedhamee yaadatama. Egaa inni gara biraan fulbaanni 26 guyyaa itti wareegamaa Yohaannis Cuuphaan gara haadhasaa maanguddattii qulqulleettii Elizaabeetiidhaa fi guyyaan itti gara haadha isaatiitti hafedha. Egaati akkuma beekamu guyyaan irraa kunii gara dubbii keenya isa jalqabaatti gaafa deebinuu yeroo godaansa giiftii keenya maaramee yeroo giiftiin keenya maaramiin mucaa ishee fayyisaa addunyaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa leenca qaraani'oo yeroo isheen fudhatte yeroo isheen itti godaante jedhameetu yaadatama. Egaa dhugaadhumatti gooftaan Yesuus Kiristoos yakka osoo hin qabaatinii sababa cubbuu keenyaadhaa fi sababa badii keenyaadhaa fi nu fayyisuudhaaf jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ari'atamee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarras naanna'eera. Kanaaf iyyuu mata dureen barumsa keenya guyyaa irraa waliin barannus kanuma bu'uura godhachuudhaan kitaaba raajii Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 hanga 2 ya Gibxee Waaqayyo duumessaa ariifachiisaa yaabbatee gara kee ni dhufa. Waaqa tolfamaa keessi caccabsee ni balleessaa jedhe. Waaqa tolfamaan ni jedhamee maalodha? Duumessan ni jedhames eenyudha? Ariifachiisaan ni jedhames maal kan jedhamu hinnee akka waliin barannuuf Waaqayyo Abbaan keenya, Waaqayyo uumaan keenya nu haa gargaaru. Egaa jecha cimaa, jecha guddaa kana kan raajaa Waaqayyo kan ta'e Isaayyaas nama jedhamudha. Isaayyaas ilmi Amoos bara 740 kaasee hanga bara 668tti dhaloota Kiristoos fuula duraa raajii hedduu raajee hojii gaarii hojjetee akkatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi dubaroo Maariyaam samiirraa gadi bu'ee giiftii keenya qulqulleetti durboo Maariyaamiirraas nama ta'ee addunyaa kanarras naanna'ee barsiisee du'ees immoo du'a mo'ee galataan gara samiitti akka ol ba'u raajii keessaa nama tokko ture. Kanaaf egaa raajaan kunis xumura irratti immoo magaasiidhaan warra waaqa tolfamaadhaaf hin jilbeenfadhu, Waaqayyo isa jiraataa, Waaqayyo isa samiidhaaf lafa kana uume, isa hundumaa gochuu danda'u, isa hundumaa dabarsuu danda'utti amana jedhee fayyaatti magaasiidhaan nama gargar tarsa'etu sagalee kana dhaloota har'a jirruudhaaf barreessee nama kaa'edha. Egaati dhugaadhumatti gaafa dubbii keenyatti deebinuu ya Gibxii Waaqayyo duumessaa ariifachiisaa yaabbatee gara kee ni dhufa. Waaqa tolfamaa keessi immoo caccabsee ni balleessa kan jedhe. Gibxii bara durii keessaa waaqa tolfama waaqessuudhaan biyya beekamtu turte. Biyya addunyaa kana keessaa waaqni tolfamaan keessatti ol ga'ee biyya itti waaqni tolfamaan hedduun keessatti baay'ate keessaa tokko Gibxiidhaan ture. Gibxii kan jedhamtu kun biyya qulqulloota Waaqayyo ajjeesaa turte, biyya raajota Waaqayyo ajjeesaa turte, biyya barsiisota wangeelaas ajjeesaa turtedha. Biyya kanattis gooftaan keenya deemeetu sagalee raajii kan akka achi dhaqee caccabsee balleessuuf raajiin raajame. Egaa Waaqayyo inni jedhame hiikoo andimtaadhaan abbootiin gaafa hiikanii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ariifachiisaan inni jedhame immoo sagalee himaa qulqulluu Gabri'eel giiftii keenya maaramiin ya maaramii mucaa kee kana mootichi Heroodis si jalaatti ajjeesuuf jedhaati fudhadhuutii beenuu gara Gibxitti godaanne jedhee sagaleen misraachoo itti mee beenuu ammas ammaa fudhadhuu jedhee ariifachiisaan inni jedhame kanaadha. Duumessan inni jedhame immoo giiftii keenya qulqulleettii durboo Maariyaam
haadha Yesuus Kiristoosidha. Kanaadhaaf iyyuu gaa gooftaan Yesuus Kiristoos maaf godaane? Maaf godaanuun isa barbaachise osoo waaqa ta'e jiru, osoo hundumaa gochuu danda'u, osoo hundumaa dabarsee jiraachuu danda'u, alfaa omeegaa inni ta'e maaf godaane? Manni kiristiyaanaa keenya immoo fulbaana 26 kaasee hanga sadaasa 5tti maaf kana yaadatte kan jedhamus akka waliin barannuuf Waaqayyo icciitii isaa dhokataa dhugaadhumatti arraba keenya ranuuf kaa'ee Waaqayyo hunda keenya nu abarsiisu. Egaati gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni godaanee giiftii keenya qulqulleetti durboo Maariyaam nama yoo ta'e illee inni Waaqayyoodha. Garuu godaanuun kan isan barbaachisne sababa cubbuu keenyaaf jecha godaane. Godaanuun kan isarra hin turre Addaam rakkachuusaa, Addaam dhiphachuusaa, Addaam jooruusaa, Addaam fayyisuudhaaf jedheetu Addaam iddootti dhiphachaa turte kun har'a immoo biyya lafaa kanarratti hatanii addunyaa kanarra naanna'ee tan addunyaa kanarratti beela'ee dheebodhee hojii dhalli namaa hojjetu kamiin iyyuu hojjedhee cubbuurraa kanaaf waan hundumaa godheetanii cubbuuf yakkarraa kanaaf hunduma isaa raawwadheetanii isi fayyisuudhaaf hin dhufe jechuudhaaf gooftaan keenya godaane. Sagalee raajonni Waaqayyoo raajanis kan akka Isaayyaas fa'aa abbootiin keenya darbanii kan isaan raajaniini kan akka raajicha Hoose'iin fa'aa kan isaan raajan sanaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee raajotaa kanas dhugoomsuudhaaf jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos godaaneera. Egaa dhugaadhumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa godaanu qormaatii hedduun dhiphinni hedduun haadha keenya qulqulleettii giiftii keenya Maariyaam mudateera. Haadha Yesuus Kiristoos mudateera. Godaansi yeroon godaansaa suni waggaa 3 ji'a 6. Waggaa 3 ji'a 6 jechuun guyyaa 1260. Guyyaa 1260 kana nama ta'e addunyaa kanarratti kan godaane. Isa hundumaa gochuu danda'u, isa hundumaa dabarsuu danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos godaane. Dugda giiftii keenya Maariyaam irra taa'ee yoo xiqqaate iddoo 11 walitti godaanee iddoo 11 walitti gooftaan keenya godaaneera. Godinoota hedduurras qubateera gooftaan. Kana keessatti namoonni isa ajjeesuudhaaf namoonni isa duukaa labaniiru. Egaa mee gara Gibxitti gaafa deebinu gooftaan Yesuus Kiristoos gara Gibxitti gaafa inni gadi bu'u, gaafa inni gara achitti godaanu, Waaqni tolfamaan achi keessa jiru, ba'aa kaasee hanga dhiyaatti kaabaa kaasee hanga kibbaatti kan jiru, yaa ilma Waaqayyoo nu balleessuu dhuftee jechuudhaan iyyee caraanee caccabee daakuu ta'e barbadaa'ee badeera. Ijoolleen Israa'el illee ijoolleen Israa'el kan isaan Waaqa tolfamaa waaqessu kan isaan baranii yeroo Gibxiidhaan turanidha. Yeroo Gibxi keessa jiraachaa turan sana baran jechaadha. Waaqa tolfamaa sana balleessuudhaaf jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti godaane. Gaafa inni achitti godaanus dubartiin Kontibaa kan jedhamtu hojjettuu Tiimaan kan jedhamtu otoo giiftiin keenya Maariyaam karaa deemaa jiranii mucaa ishee Fayyisaa addunyaa wajjin gaafa qormaatii hedduu mudateera. Gaafa kana giiftiin keenya Maariyaamiinis nu bulchi jetteetu dubartii Tiimaan kana gaafatte. Gaafa kana sababa amala dhabdee fi abbaa manaa jalaa baatee malee dubartiin miidhagduu akka keetii akkamittiin mana naaf kenni jettee gaafatte jetteetu giiftii keenya Maariyaamii hifatte. Giiftiin keenya Maariyaamiin immoo arraba ishee keessaa cubbuun ba'ee dabaan dubbattee hin beektu waan taateef yaadaanis fooninis durba waan taateef maali hin jiru hin jettu waan siniif laannu hin jiru hin jettu hin qabnu hin jettu maaf arraba dabaa dubbattaa jette. Gaafa kana gaafa isheen giiftii keenya Maariyaamiitti bugguttu hojjettuun isheedhaa Kontibaa kan jedhamtu ungulaa lamaa dhuftee sirbaa dhuftee giiftii keenya Maariyaamii kabalte. Haadha Yesuus Kiristoosiin kabalte. Mucaa ishee Fayyisaa addunyaa immoo harkaa fuuteetu lafatti dabalte. Gaafa kana mucaa ishee Fayyisaa addunyaa gaafa isheen lafatti dabaltu giiftiin keenya Maariyaamiin imimmaan ija ishee keessaa imimmaan hadhaan ba'ee imimmaan ija ishee keessaa ba'ee abbootiin imimmaan addaati jedhu ni bara sana bara godaansa sana ajaa'ibaa. Gaafa kana giiftiin keenya Maariyaamiin kaballaan sunis baddii ishee diimesse imimmaan ija ishee irraatii gad dhangala'u haadha Yesuus Kiristoos gaafa achi gadi roobu Yoosef namni jedhamu utuu isheen imimmaan ishee dhangalaasaa jirtu mucaa ishee gajjattee gaafa isheen fudhachuudhaaf deemaa jirtu dhiisiin fuudhineeti hojii waaqummaa isaatii isa ajaa'ibaa
hojii waaqummaa isaatti isa dinqisiisaa haa hojjetu jedhe. Gaafuma kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achi taa'ee barruu isaa qulqulluu gaafa akkas godhee diriirsu mucaayoo ta'e iyyuu inni waaqadha. Yoo gadameessa giftii maaramee keessatti murtaa'e iyyuu inni waaqadha. Dugda giftii keenya maaramee irra yoo taa'e illee inni waaqadhaati. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u malee akka Ibrooniidhaaf daatan warra Musee irratti ka'an lafti afaan bantee isaan liqimsite. Kan akka Xirmeriyaadhaa fi kan akka Heroodiyaadhaa dhamnaa Heroodis kan taate Yohaannis Suphaan obboleessaa haadha manaa keetiin fuudhin jedhee kan lallabe mormi isaa kan cite lafti afaan bantee kan akka Heroodiyaadhaa liqimsite. Ibiddi Waaqayyoo samiirraa gadi buutee xabisaan gootee lafti afaan bantee timaaniidhaaf kontibaa liqimsite. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Hojjettooti mana ishee keessa jiran immoo jaldeessaadhaaf qamalee ta'anii gaafa isaan jaldeessaadhaaf qamalee ta'an saree mana ishee keessa jirtu immoo ariitee caakkaatti gadi naqxe. Yeggoo kana giftiin keenya maaramiin turtii ji'a ja'a olii mana sana keessa jiraatanii gara Gibxitti godaananiiru. Kana egaa giftiin keenya maaramiin haadhi mootii moototaa, haadhi gooftaa gooftotaa, haadhi waaqa waaqotaa kan taate, kan isheen dhiphatte, kan isheen joorte, kan isheen gidirfamte haadhi Yesuus Kiristoos mucaa ishee fayyisaa addunyaa wajjin ilmi ishee nu fayyisuudhaaf jedheeti. Godaanee immoo waa'ee godaansaas nu barsiisuudhaaf jedheeti. Ani isiniidhaaf godaaneera. Isin immoo boranarraa baradhaa. Addunyaan kun isin ari'atti. Addunyaan kun isiniidhaaf hin toltu jedhee dhaloota irra jiraniif dhaloota bor jiraniif hanga dhuma biyya lafaatti irra jiraniif warri isatti amanan akka isaan ari'ataman kallattiin isa ta'u wal kallattiidhaan isa ta'u akka isaan ari'atamanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyaan nu barsiisuudhaaf jedhee gara Gibxitti godaaneera. Gara Gibxitti gaafa inni godaanu mootichi abaaramaan Heroodis immoo loltoota isaa duukaa bobbaaseera. Loltoonni isaa sun garuu ajjeesuu hin dandeenye. Loltoota isaa suni giftii keenya maaramees mucaa ishee fayyisaa addunyaas ajjeesuu hin dandeenye. Sababiin isaa maaliif yoo jettani inni waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaadha waan ta'eef. Kanaadhaaf egaa yoo Waaqayyo nu gargaare kutaa lammaffaa isaa immoo kadhannaan giftii keenya maaramee nu wajjin haa ta'uti. Yoo Waaqayyo ta'e kutaa lammaffaa isa seenaa godaansa kanaa itti fufnaate Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo abbaan keenya nu wajjin haa ta'u. Waaqayyo abbaan keenya godaansa giftii keenya maarameen godaansa qormaata ishee irra ga'een qormaata gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu haa oolchu kan nu barsiise galanni abbaaf ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoof haa ta'u.